Addi bilisummaa Oromoo meeshaa hiikkate jettanii dhattanii nu araarsitu yoo ta'e nu warra daggala jirraana sajaarsaa wajjin. Kanarratti araaramas hin qabnu, keessa deebiis hin qabnu, wanti rakkataniifis hin jiru, hin duuna. Hamma maaliitti? Hamma xumura lafti kun duwwaa taftutti hin waraanna nuyi. Karaa irraatti hin gorre qabsoo uummata Oromootti. Garee warra summii baricha dhugan sanaati nuyi. Garee warra mucaa ajjeesanii haadha irra teessan sanaati nuyi. Garee ulfii garaatti duutee taate sanaati nuyi. Garee warra dheengadda duddi duubatti hidhamee xiyyiitiin gurratti nam'e sanaati nuyi. Isin hin taphattu, nu garuu taphataan jiru.